Ayyee kabajamtoota hordoftoota kennaa an abbaa kolfaa yookaan gamminaan jedhu fuula miidiyaa tiktaak irratti na beektu jedhee yaada. Wanti as ba'ee fi yaada tapha kaleessaa irratti yaaduma keessa kiyya bulee fi wama akka quuqamaatti natti dhagahame isinitti qoodachuu barbaada. Akka yaadaatti wanti jalqabaa kaleessa hanqinni jira, dhugaa hanqinni jira. Jalqaba karaa daanyaatiin wantoonni hin taane murteen hin taane nurratti darbaa ture, ture. Daanyaan kun tapha kaleessaatiin addatti tapha 3 nu taphachiisee ture. Fakkeenyaaf gaafa Faasil waliin taphannu tokkoof duwwaadhaan maqaa daanyaa rakkoo daanyaatiin mo'atamne. Lammatallee deebinee Adaamaa irratti hawaasa waliin gaafa taphannullee maqaa daanyaa qabxii dhabne. Sadaffaa immoo kaleessa buna Itoophiyaa waliin gaafa taphannu peenaalitii isaaniif kennee kubbaa keenya kan peenaalitii nu arganne nu dhoorkate. Kana yaadni kiyya karaa daanyaatiin. Dhimma kana immoo qaamni dhimmi ilaalu yaadatti kennee xiinxallee ispoortii federeeshiniin daanyaa akkamii akka ramaduu qabu ofii ilaaleeti otoo ta'eeti nutti tola. Maqaan koo Mustafaa Tusaan jedhama. Waldaa deeggartoota keessaa koree qindeessaati. Tapha guyyaa kaleessaa laalchisee dhiibbaan abbaa murtiitiin nutti raawwatamaa jiru daraan deeggartootas kan yaachisee fi kan guutuu biyyaachis yaada namatti ta'u. Inni kun utoo gadi fageenyaan federeeshiniin ilaalee abbaa murtii nuuf ergamu kanarratti xiyyeeffatee irratti hojjetame jijjiirama baay'ee namni fiduu danda'allee irraa baratullee danda'a. Gareen nageellee Arsii akka dhufee ol guddate kanaan dhiibbaa uumaa jira. Dhiibbaa kana uumuu irratti waan jibbaniiti kana raawwatu itti fakkaata. Waan nu jibbaaran nutti fakkaata. Maaliif abbaan murtii guyyaa kaleessa peenaalitiin arganna. Sababii isaatiif nurraa mulqamee jira. Kunniin ilaalcha keessa galee waan uummata barsiisaa, waan taphattoota keessatti deeggartoota illee barsiisu hundumaa odoo irratti hojjete federeeshiniin baay'ee bayeessa jedhe. Gara keenyatti yoo deebine. Ishii kabajamtoota hordoftoota keenya maqaan kee Abbaa Shigidoo yookiin Deev jedhamaati. Tiktaakerii Nageellee Arsiiti. Tapha kaleessa Itiyoo Bunnaa wajjin goone tapha akkuma gaarii taphanneeti. Daanyaan dhiibbaa nurra geessaara. Daanyaan hundumtinuu tapha Faasilii hawaasaaf Itiyoo Bunnaa kaleessa irra goosisan qabxii 9 nu dhabsiisee jira daanyaan kun. Kanaafuu yeroo duraallee hojjenneerraa iyyannoo galchanneerraa si'a 2-3 galchanneerra haga ammaatitti homaa furmaanni nuu kennamaa hin jiru. Kanaafuu isin hundumtinuu viidiyoo kana koppiliinki godhaatee garee kubbaa miilaa Itoophiyaa federeeshiniif akka geessitan isinitti iyyanna. Daanyaan hundumtinuu nurratti dhiibbaa geessaa jira. Yooma miknaata isaallee hin beekne hundumtinuu waan miidhaa nurra geessaa jiraniif kilabiin kunin baranuma ol guddateeti tasinoo waan geessaaruun na fakkaate hundumtinuu akkana godhaaran. Kanaafuu uummanni keenya hundumtinuu viidiyoo kana koppiliinki godhaatee Itoophiyaa federeeshiniif geessaa isiniin jedha.